يا أفان أرمو ونن سدام مدو يونن دؤي دبريتك كنا ياددو رشاد عبد الله تقع دعوتو تكينيا يادا ميسينا سامي وانقبت تجرتنا تفكاتا واي mal'inni qophii keessa jira garuu waan tokko tokko jechuudha fi waa'ee Dr. Sheikh Muhammad Rashad Abdullee kana ummanni Oromoo hedduminaan waan beekan natti fakkaata. Egaa isaanis seenaa afaan Oromoo guddisuu keessatti qooda guddaa kan qabanidha. Seera dubbisa afaan Oromoo fi qubee afaan Oromoo nama tolchanidha. hayyuu qubee afaan Oromoo qubeeti jechuudha. Hayyuu qubee afaan Oromoo Sheikh Bakr Saaphaloo waliin ta'uun jechuudha. Qubeen afaan Laatiiniin yeroo amma ittiin hojjetamaa jiru kun waggaa 37 dura kitaaba afaan Oromootiin maxxansiisanii turan isaan. Dr. Sheikh Muhammad Rashad Abdullee jechuudha. Sababa isaanii afaan kan immoo afaan barreeffamaa taasisaniif gidiraan hedduu irra qaqqabaa kan turedha jechuudha. Egaa bu'aa qabsoo isaanii har'a ta'anii yeroo dubbatamu isaaniifis ta'ee hawaasa bal'aa uummata Oromoo biratti iddoo guddaa kan qabudha jechuudha. Egaa mee daawwattoota keenya galma qophichaatti yoo dabarsinee bal'ina seenaa isaanii fi sadarkaa amma irra jiran immoo Tasfaayeen Addamaa qophii kana akka itti qindeessatee jira. Qophichi akka itti isiniif dhiyaata daawwadha. ganaa waasin gannu durullee wallaallu waan ati jaalattu waasii godhuun oollu meekkamiin si gannaa nuti siin mul'annaa odoo ati baddee matumaan dhabannaa ati yoo si dhabne matumaan dhabannaa karaa kee kanaan harka tokko taana sumaan gurgurannee walirraa bitannaa yoonif kharabanne siin kar addeebina yoonif dhukkubsanne sumaa wal gaafannaa yaa afaan Oromoo meekkamiin si gannaa salaamtaa jaalalaa siin walii erginaa yaa afaan Oromoo meekkamiin si gannaa si gannu meekkamiin ilmaan kee je'amnaa ati nuti yoo si dhabne matumaan dhabamnaa meemii dhumateenyaa akkamiin himanna turjumaanan kaatee yoonif waa himatte rakkoo addunyaadhaa mataan keessa buute takkaa si balleessaa takkaa turjumaana yoom jiruu duniyaadhaa akkanaan hubanna yaa afaan Oromoo yaa haadha guddinaa ar'aa fi borullee nuti siin mul'annaa. Dr. Sheikh Muhammad Rashad Abdullee yeroo ammaa maanguddoo umurii waggaa 74ti. Godina Harargee Lixaa aanaa Carcar bakka Laga Arbaa jedhamtutti dhalatan. Barumsaaf Harargee Ba'aa, Jibuutii, Yemen, Makkaa, Madiinaa fi Sooriyaatti barataniiru. Darbanis biyya Misraa Yuunivarsiitii Jaam Abdul Azharitti baratanii bara 1962 akka lakkoofsa Awurooppaa achi ba'an. Yeroo turtii barnoota isaanii keessatti falaasama yookaan filosoofii, bulchiinsa, seenaa durii fi ammaa akkasumas wantoota quraanaa fi hadiisa irratti rarra'an hunda erga baratanii booda gara biyya Somaaliyaatti as deebi'an. Hottu yaa biiftuutiyyaa ifduran si qabaa daawwitiitiyyaa suuma daawwi qabaa bariituu ganaamu waarituu galgaalu naduraa mul'attaa yaadaa ooleen buulu hoggan akkasitti waan akkana kana jedhanii gammadan umam laa gaafuma amma qur'aana sajjalu qur'aana sajjallaa nam warra hedduugaa warra biyya adda addaa hedduu jira mee afaan keessan hogganan qara'u ni jaalatan egaa gurraatu dhagayuu jaalataa mee waan birallee nu dhageessi ani nan dhageessa egaa waan akka wal Dr. Sheikh Muhammad Rashad maaliif biyya ba'an gaaffiin jedhu sammuu namootaa keessa naanna'uu danda'a. Yeroo biyya ba'an umriin isaanii waggaa 20 gadi ture. Ijoollummaadhaan yeroo barumsaaf yookaan darasaa ta'anii biyya keessa deddeebi'an cunqurstoonni akka biyya keessa hin naannofne dhorkaanii turan. Kanaaf nama lama ta'anii hacuuccaa isaanii irratti raawwatamu jibbanii gara alaatti ba'an. Dr. Sheikh Muhammad Rashad Abdullee yeroo biyya Misraa turanitti biyyattii keessatti manni barumsaa isaan itti barachaa turan Amaariffa dabalatee afaanota baay'eedhaan barsiisaa ture. Isaanis deemanii
afaan oromoo namoota baay'eetu dubbata waan ta'eef kariikulamii barnootaa keessa galee akkuma afaanota biroo baratamuu qabaa jedhanii gaafatu. Afaan keessan ni dubbatama malee barreeffama waan hin qabneef kana keessa galchuu hin dandeenyu deebii jedhutu kennameef. Aariin onnee keessaa gaafa garagaltu Dooktar deebii kanaaf furmaata kennuun qaba. Booreen ittiin taatu afaan kana afaan barreeffamaa gochuun qabaa jedhu. Achitti madrasaa takkaa jira mana barnoota kan onni jiru mana barnoota afaan hundaa ka jiru afaan Amaarati keessa jira. Afaan keenya kan afaan Oromoodha nu seensisaan jeen jennaan afaan keessan afaan dubbatamu malee afaan kataba barreeffamu miti hoggaasan hangaa qalbiidhatti qalbiin na hinaafte afaan biraa afaan ummata hundaa nagayaan itti katabamee maaliif afaan keenya dhabe afaan keenya maa dhabe maaliif asitti qaraamuu dhabe achirraan barreessuu jalqabe. Kanarraa ka'uun qubee afaan Arabaatiin qubee afaan Oromoo tolchan magaalaa Azaarii gara Somaaliyaatti dhufan. Dr. Sheek Mahammad Rashaad Abdullee gara Somaaliyaatti yoo dhufan warri Somaaliyaas qubee afaan Somaalee akka tolfamuuf barbaadu. Meeshaan afaan Arabaatiin qubee afaan Oromoo ittiin tolchan waan biyya Somaaliyaa keessa hin jirreef afaan Laatiiniitiin bara 1968 akka lakkoofsa warra Awurooppaa qubee afaan Oromoo tolchan. Kitaaba afaan Oromoo isa jalqabaa mata duree fura afaan Oromoo jedhuun maxxansiisan. Yaa ilmaan Oromoo dubbiitoo dhagaa maqaa fi afaaniin harka tokko ta'aa namni afaan keetii inni shanyii ta'ete qoqqotteen gaafatin maali gossiseeti yoo isin wantaatan xiqqaa fi guddaanii walis dhalaa dhiiran walis jaalattanii baraa nam tokkolleen isin duran bayuu dhiirummaa teessaniin namu haa dhaga'uu jedhe akkasitti gaa mirqaansinuu warruma islaamatii fi khaanila waliin keessaa guuranii kan duraa maqaa duraa sun irraa buqqisanii uffata duraa sun irraa buqqisanii ijoolleen Somaali'ee warri barmoo warri namni isaanii achi keessa dalu guurataniiti fura afaan Oromoo jedhu guuratanii wanni uffata kitaaban isaanii godhe abboonni dhufan gaa ziyaadatti dhaqaniiti Sheekh Rashaad kitaaba afaan Oromoo juusan ati gubi jette hin gubne hunoo inumaa ijoollee irra qoode magaalaa Maqdisho keessa wal gahe hundinuu fura afaan irraana irra muranii duuba akkasitti amma gaana dhufe ashkarana erge akkamitti kitaabanan maqaa jijjiirisiin jijjiiruu dhabdee numaa'u facaaftee hunni keessa yoo ilaalanii fura afaan Oromoo jaa kitaaban ijoolleedha haa ta'u ani jijjiiran jeen akka teettetti namni abbaan maxxansituu sanii adeera isaati adeera ziyaati mee gaafadhaan jeen jennaan nuti jijjiirra jaan irraa cirre harree kaan jijjiirra jaan. Kitaabichi bara 1977 akka lakkoofsa Awurooppaa Moqaadishootti maxxansamee Oromootni Moqaadishoo keessa jiraatan qubee kana yoo baratan kun qubee keenya jedhanii jaallachuu eegalan. Kitaabichis gara godinaalee Harargee fi Baaleetti ergamee gurguramuu itti fufe. Yeroo sana Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduu waraanatu ture. Kitaabni afaan Oromootiin barreeffame kun maxxanfamuu kan danda'u eeyyama mootummaa Somaaliyaatiin waan ta'eef Dr. Sheek Mahammad Rashaad Abdullee Ziyaad Barreen eeyyama gaafatan. Ziyaad Barrees osoo barreeffama kana hin ilaalin akkasumatti maxxansamee namoota afaan Oromoo dubbachuu danda'an hunda bira haa ga'uu jedhee eeyyama. Waraana Somaaliyaa fi Itoophiyaa gidduutti gaggeeffamaa jiruuf namoota Harargee gara Somaaliyaatti meeshaa waraanaa fudhachuudhaaf adeeman kitaabicha argu. Qola kitaabichaa irratti goota dhiiraa eeboo fi gaachana qabatee fi dubartii daarota bishingaa waliin mataa irratti keewwattee sabbataan mudhii hidhattee dhaabbattutu irra ture. Namni kitaaba kana barreesse ajjeesamuu qaba. Kitaabotni kunis gubamuu qabu jedhu. Namoonni sun haariidhaan gubatanii. Kunis Oromoonni lafarraa dhumuu qabu jennetu qubee mataa ofii baafataa
kan jedhu ture. Kitaaba kana kan afaan fuula afaan Oromootiin bahe hin qeebalu jedhanii abbaa ummata maal jettan ummata Soomaalee sanii dhaqanii kitaaba kana nama kitaaba kana barreesse nuu ajjeesse takkaa nuu ajjeeffataa nuu kennu kitaaba kanas gobe jedhan dhufee Ziyaad Barree gaafa sallola afaan kun afaan Oromoo afaan ummanni bal'aan dubbatu maaliif jirjiirra la jennaan abbaa raadiyootiin Ziyaad Barreen jirjiirii en maqaa kana jennaan abbaan raadiyoo maaliif jirjiirraa jedhe jennaan naafisiitu wallola ammare eega namni katabe kana jaalatee maqaa kana fuula afaan Oromoo jee baase warri jibbu haa jibbu yoo jibbanis yoo fedhan afaan biraa maqaa biraa hatti baasu namni duraan tolche akkasitti natti ergan akkamitti maqaa kana uummanni dide akkam goonaa fuula afaan Oromoo namni dide akkamitti isaan maal jedheen yoo kitaaba kana gubin yoo nama afaan kanaan kitaaba kana barreesse nuun ajjeesin nuu ajjeefata nuu kanyita takka ammoo Oromoo nuti dirree lolatti finne asitti Sheekh Rashaad jiraachisu deema abadan yoo nuuf maqaa kanan jirjiirin hoodha meeshaa lolaati deemi. Mormitoonni kitaabichaa gara Ziyaad Barree adeeman namticha kitaaba kana barreesse nu ajjeesi yookaan dabarsiitii nu kenni ni ajjeesna kitaaba kanas walitti qabsiisiitii nuuf gubi kun ta'uu baannaan Itoophiyaa atumti deemitii loli nuti siif hin lollu jedhaniin. Qubee afaan Oromoo tolchanii afaan Oromoo afaan barreeffamaa waan taasisaniif duuti itti murtaa'uudhaaf adeeme. Ziyaad Barree Dr. Muhammad Rashaadiin waamsise. Kitaaba kee keessatti ergamtoota koo waan waraanarraa dhaabsisu itti idaateetta jedhaan. Kitaaba kana keessa wanti badaan yookaan gadheen hin jiru. Wantuma raadiyoo irratti dubbatamu asirratti barreesse. Ergamtoota kees gaafachuu dandeessaa jedhuun. Ziyaad Barrees ergamtoota isaa gaafate. Isaanis rakkoon kan jiru qola isaarra akka ta'e itti himan. Dr. Sheek Muhammad Rashaad Oromoo nuti ajjeefne qola isaarratti footoo isaa kaa'ee jira nuti ammoo tasuma kana hin feenu jedhuun. Ziyaad Barrees maqichi akka jijjiiramu taasisa kanumaan qolli isaa akka jijjiiramu ta'e. Qola kitaabichaa isa duraarratti walaloon daarota misingaa mataarra keewwattee mudhii siidhaa qalloo sabbataan hidhattee qadaada aannanii harkatti rarraafattee halaalaa silaallaan ijatoo bolboltee jedhee inni dhiiraa walaloo dubbatutu irra ture. Kanaan booda kitaabni qubee afaan Oromootiin Dr. Sheek Muhammad Rashaad barreessan gara Jarmanitti deemee maxxansamee kallattii garaagaraatiin gara Oromiyaatti seenee uummata Oromoo bira ga'e. Kan hin barreesse qubee haa ta'u raadiyoo Maqdishoo afaan Oromootiin dubbatu haa ta'u afaan kitaaba hedduu kan hin katabe haa ta'u wanni natti dhagahame waanin anin herregin kan namni akkam warri akkasitti ummanni Oromoodhaa bakka hunda qeebaluun akkasitti waan guddoo na dhagahame. Dr. Sheek Muhammad Rashaad afaan Oromoo afaan barreeffamaa taasisuun alattis raadiyoo afaan Oromoo magaalaa Muqaadishootti tamsa'u keessatti yeroo dheeraa hojjechuu isaanii seenaan ni dubbata. Miidiyaan afaan Oromootiin Dr. Sheek Muhammad Rashaad Abdullee Muqaadishoo irraa dabarsaa turan uummata Oromootiin dhaggeeffatamummaa guddaa fudhachaa waan dhufeef Haayila Sillaaseen raadiyoo afaan Oromootiin tamsa'u Harar irratti akka dhaabbatu murteesse. Raadiyoon Harar sababa Dr. Sheek Muhammad Rashaad Abdulleetiin dhaabbate akka Awaashin as ce'ee hin dhaga'amnes taasise. Qabsoon gootota Oromoo kanneen akka Dr. Sheek Muhammad Rashaad Abdullee itti fufe. Uummanni Oromoo har'a bu'aa qabsaa'ota kanneenii dhandhamachuu danda'eera. Gara jireenya dhuunfaa isaaniitti yoo deebinu Dr. Sheek Muhammad Rashaad Abdullee har'a maalirra jiru laata? Uummanni alatti waa barate kun ala gad bahe kun ol bahe ani immoo duraanis
afaan keenyan kanaan ummata keenya raadiyoo fi waan hundaan dubbadhaa je'eetan biyya alaatii gale asitti gallaan wannin arge ummata wannin an dalage fudhatamtee akkatti ji'uun waan natti jabaadha waa hundarra natti jaba cinqamullee hukumni kunillee naana qabu qilleensan na dha'ee faalijja'aniini tanaa jecha kanallee dhaaf hin badadu yoon ar'adu illee qalbii takkaan hin du'a du'uman eeggadha malee waan biraa kanin amma namni ummanni keenyalleen ummanni oromoodhaa jechuudha silaan hin komadhu kanaa jecha ana rabbii je'eetan waan kan haqa ummata oromootii je'eetan halkan guyyaa hanga amata 50 akkasitti dalage waan buddeena tokkicha an qabu san addaan kuteetin darii maal buddeena san maallaqa godhee waanin katabu kananaa kataban. Kanaafuu akkuma loomin 50 nama tokkoof baadha nama 50maaf garuu faaya jedhamu maanguddoo umurii isaanii guutuu mirgaa fi eenyummaa saba isaaniitiif qabsaa turan. Yaa afaan Oromoo wannin sidhaan madhu yoonan du'ee dabree takkana yaadadhu.